Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii sin bashannansiisuu fi sin bohaarsuu qabannee dhiyaanneerra. Torbeen kuni torbee gaarii ture, siniif illee torbee gaarii, torbee hojii akka siniif ta'u abdii guutuun qaba. Har'a qophii sin bashannansiisuu siniif qabanneerra. Ani qopheessuudhaan Habaaboo Yoosef, gama kaameraadhaan Dabalaa Tolasaa sinii wajjin turra. Har'a qophii dhiyeeffanneedhaan sin bohaarsuudhaa fi namoota gaaffii gaafachuudhaaf qophoomnee dhufneerra. Sinillee akkasuma nu wajjin akka turtan qophii keenyatti akka bohaartan abdii guutuu qabna. Gara qophii qopheeffanneetti dabarra, nu wajjin tura. Maqaan keenyudha wala barru. Maqaan koo Buraagaa Budagaagoo jedhama. Qamash Taaddasaa. Maqaan koo Baayisaa Turaameettan jedhama. Mootii Bizunaan jedhama. Hamzaan jedhama. Kennasaan jedhama. Maqaan koo Biraasaa Daggafaa. Wayii sirna gadaan si gaafadha. Gulantaaleen sirna gadaa meeqatu jira? Isaanis maal irratti hundaa'aniitu? Gulantaaleen sirni gadaa shanin beekaa akka kootti jechuudha. Isaan keessaa sirna aadaa Oromoon qabu keessaa duudhaan Oromoon qabu tokko abbootiin gadaas haadholiin siinqees isaan keessaa tokko sirna guddifachaadha. Lammataa sirna aadaa daddabarsaa haadholii haalaan akka darbu kan ta'udha jechuudha. Garuu gulantaaleen sirni gadaa shantu jira? Shan gulantaalee tuun taane sirna gadaa gaammee kan jirudha kan isin kaase. Gaammee haa ta'u garuu isaan shanidha? Shanidha isaan. Isaa ishtii Shan kan beektu keessaa ishtii? Sirna gaammee keessatti kan jiru inni tokko gaammeedha tokko gaammeedha. Kan biraa? Ittaansee tokko gaammeedha. Lammata irratti immoo sirna maal jedhudha? Waa gaaffii biraa na gaafadha. Sirna gadaati. Gulantaaleen sirni gadaa bakka meeqatti qoodama? Isaanis maal irratti hundaa'uudhaan? Oromummaa kootti hin qaane. Yaala gulantaaleen sirna gadaa. Maaloo sirna gadaa tiraan deebiin? Gulantaaleen sirna gadaa caasaan isaa jechuudha. Gulantaaleen sirna gadaa bakka meeqatti qoodama? Isaanis maal irratti hundaa'uudhaan? Bakka meeqatti? Bakka afurtiidha. Yaada kanaaf miti. Arran nagaa. Maccaatu lamaa waan ta'eef garuu. Wayii gadaa beektani gadaa. Maccaatu lamaa gadaa maccaa gadaatu lamaa. Gulantaaleen sirni gadaa. Shantu jira. Gadaan shanii. Maal akka ta'an garuu hin beeku. Shantu jira. Gulantaa sarree yoon beeku baadhe sirna gadaa Oromoon ittiin bulaa turedha. Nan beekaa gadaa siistemii seeru jecha. Kanaaf sirni gadaa kuni gulantaa hedduu qabaachuu danda'a. Garuu iddoo iddootti gargar ta'uu danda'a. Sirni gadaa egaa yoon irraanfachuu baadhe gadaan tokko timakoo qaba, foollee qaba, dabballee qaba, dooroma qaba, isaa booda luba qaba. Gulantaalee isuma irratti hundaa'ee akkasuma gadaan akkuma qabu walumaa gala immoo gulantaaleen gadaa immoo meeqatu jiru? 8. 8tu jiru. Gulantaalee sirna gadaa meeqa jira? Isaanis maal irratti hundaa'uudhaan? 5 jedhu garuu hin beeku. 5? Yaada 5 miti. Hin danda'amu. Yaali. Gulantaalee sirna gadaa jiru isaan baay'eedha. 5 miti garuu meeqadha? Isaanis maal irratti hundaa'uudhaan? Gulantaaleen sirna gadaa meeqatu jira? Isaanis maal irratti hundaa'aniitu? Gulantaaleen sirna gadaa kun 8tu jira jedhanii akka dur barannetti sammaan beeku garuu. Isuma dur baratte keessaa asii xinnoo nu jedhi. Foollee, dabballee, gaammee, afur immoo qayyabadheen dhufa.
Harkaa bada. Waan isaan irratti hundaa'anii kaaman beeku. Sagala xinnoo mataan koo bokkaa gasheera la wanticha mata maar ergan fixee waggaa 10 wayii ergan lafa taa'e moo waggaa meeqa kanaaf xinnoo yaaduma na gaafata. Ta'u gaaffii koo lammaffaatti hin darba. Gaaffii koo lammaffaa gaaffii afaan Oromoo hippoodha. Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban. Deemuu natti fakkaata. Deemsa natti fakkaata. Yaadime yaadi akkasumatti yaadi. Ishi utaalan hin qaban? Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban. Hojii wayii natti fakkaata. Hojjettee nyaachuu wayii natti fakkaata kun. Yaadi carraa lakkoo kennaa yaadi. Ishi kaayyoo fi karoora wayii natti fakkaata. Soba dhugaa fakkaatu. Sobi dhugaa fakkaatu. Waan gurraacha natti fakkaata. Waan gurraacha? Yaali waan gurraacha miti? Yaali. Waan hin jirre jiraachisuudha. Waan hin jirre jiraachisuu. Kanaa tokko sii kennamas yaali. Soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa amansiisuuf tattaaffii yaalii sobaa mirkaneessuu barbaachu. Gaaffii koo lammaffaadhaan gaaffii lammaffaan si gaafadha. Gaaffii afaan Oromoo keessaa hippoodha. Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban jee. Hippoodha. Hippoon kun maalidha? Hariyaan hin dhabani. Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban. Kubbaadha. Koo kubbaa miti yaaliste. Yaali. Dhiitiidha. Yaali. Hippoon kun salphaadha baay'ee. Umuriidha. Umuriis miti. Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban. Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban. gaaddidduu. Ishii hippoon lamaffaattan darbaara. Ishii soba dhugaa fakkaatu maal? Sobi dhugaa fakkaatu. Yaali Riyaadha? soba dhugaa fakkaatu. Riyaa miti yaala. Soba dhugaa fakkaatu. Atti naarinaa fi riyaa jennaan immoo. Soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Jireenyaa laata? Yaali. Faandishaa. Soba dhugaa fakkaatu. Yaa gadi qabiin itti matumti. Hariyaan hin qaban Utaalan hin dhaban. hariyaan hin qaban Utaalan hin dhaban. Yaali. durba. Gaaffiin kuni hin geeddara gaaffii salphaa ture. Soba dhugaa fakkaatu. Sobi dhugaa fakkaatu. Hippoodha. Mirqaanaadhaa yaada. Yaada mirqaanaa yaada wayinatti fakkaata. Abjuudha fakkaata. Gaaddidduu. Argattaniittu ammas gaaffii tokko lamaffaanii soba dhugaa fakkaatu maali? Sobni dhugaa fakkaatu kubbaadha. Yaala meeste yaala kubbaan dhugaa fakkaatu. Sobni dhugaa fakkaatu. Sobni dhugaa fakkaatu irra naa darbi. Hariyaan hin qaban. Utaalan hin dhaban. Jechuun yoo hojjetan hin dhaban akka jechuu natti fakkaata. Hippoodha. Hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban. Hippoon kanaa maalidha? Soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu. Natti. Soba dhugaa fakkaatu. Yaala. Waan tokko. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas deemnee gaaffii keenya garaagaraa namoota hin gaafannaa nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Gaaffii koo sadaffaadhaan gaaffii sirbadha. Sirbi kun eenyudha? Weellisaan kun eenyudha? Weessaa akkasumas. Anaan beeku. Yaali weellisaa kun weellisaa cimaa Oromoon qabu keessaa tokkodha. Weellisaan kun eenyudha? Hin beeku. Weellisaa kana hin beektu? Hin beeku. Summataan
Ali Birraadha. Sirna biyya isaatii natti fakkaata. Harar natti fakkaata. Weedduu Harar muuziqaa suni jechuudha. Sirba Ali Birraa karaa mana abbaa gadaa jiru beektaa? Achi keessatti dirreen kee midhaanii, jalli kee bishaanii, qonnee sirraa yaannee, horree sirraa yaamnee, fallaana cabaa deegaatti gurgure kan jedhu, fallaana cabaa deegaatti gurgure kan jedhu maal jechuu barbaadeeti Aliin? Aliin waan jechuu barbaade biyya inni keessatti dhalate murteessaadha. Biyya Oromiyaa keessadha. Kun sirbi kun kan inni sirbamuu danda'e waan dachee kana ibsuu danda'u jedhee yaadan tilmaama kootti jechuudha. Sirba Ali Birraa keessaa kana karaa mana abbaa gadaa ta'u kan biraas yookaan kan weellisaa biraas kan beektu tokko nu jedhu. Kan abbaa aanan jedhaash kan Ali Birraa jechuu bara manni abbaa gadaa eessa dhaaqeen galmasaa jajjabeessa dhaaqeen seenaasaa jajjabarreessa kan jedhudha. Ali Birraa sirbee afaan maaliin sirbame? Sumaalifa. Yaala see tokko Somaaliyaa. Afaan Arabaati. Afaan Arabaati. Ishi sirba Ali karaa mana abbaa gadaa jedhu beektu? Fallaana cabaa deegaatu gurgure kan jedhu. Fanta yaadu warruma lafa keenya gurguraa rabsaara fakkaata. Haa ta'u. Eega qonni irraa yaannee. Fallaana cabaa Deegaatu gurgure. cabaa maaltu bita? Maaltu barbaade? Cabaa deegaatu gurgure. Jiranii. Galle boogori muuziqaa bachi biyye. Gaafi kana. Olmaa kee tuffaatee kanaaf oolte Rakkinaaf gadadoo kan afaan argitee anuumnan qabu waa tokko siin godhu duree baaduus illee ansiin raanfadhu. Ali Birraa! Ali Birraati. Afaan maaliin kan inni sirbeedha? Afaan Oromootiin sirbenni. sirba isa Amma dhaggeeffatte afaan Oromoodha? Aliin afaan Indi. Hin arganne tokko carraa tokko yaadee siin kenna. Dachee damargaa hirri kee bishaanii keessi kee midhaanii qonnee sirraa nyaanne horree sirra yaafne. Sirba Ali Sadoo. An sirba suma kan gooti malee hin beeku. Gabbaa jaalallee badee kan dur qullubbii fiddu amma jaarsa yoo nabde kan dur dargaggoo diddeera sirbichi. Bataskaana maaramii taabota lama qeesiitu jiru. Na gabbari maa jettaa dhaqee malee deessuutu jiru adda sirbichi. Malee durbaan na godhee jira waan ta'eef kanaaf. Gabbaa jaalallee badee kan dur qullubbii fiddu amma jaarsa yoo nabde siini moo caan jiru la. Amma jaarsa yoo nabde kan dur dargaggoo diddu. Sirbi kun maqaan isaa Hinyuudha. Afaan maaliin sirbame? Sirbi kun qamarisuun fakkaata. Yaala ammasi dirreen kee midhaanii, jalli kee bishaanii, qonnee sirraa yaannee, horree sirraa yaamnee, fallaana cabaa deegatu gurgure kan jedhu, fallaana cabaa deegatu gurgure kan jedhu maal jechuu barbaade taliin achi keessatti? Fallaana cabaa deegatu gurgure kan jedhu fallaana cabaa deegatu gurgure kan jedhu kuni fallaana cabaa hojiitu balleessa yookaan hojii dabaa gaarummaa hojjechuutu balleessa jechuu barbaadetti. Sirbu qoofan qabu waan hin ta'eef malee barnoota jedhu gaariitu. Kanuma isa ta'u kan biraas haa ta'u. Barnoota kan jedhu gaarii ture. Barnoota itti fufee is dagadheera. Bakkeewwan hawwata turizimii kan bara kana Yuuniskoorratti galmaa'e Oromiyaa keessaatiif bakka inni itti argamu eessadha maal jedhamu? Bakka hawwata turizimii kan bara kana Yuuniskoorratti galmaa'e.
Haroo Wancii. Hawwata turizimii yuuniskoo irratti kan bara kana qofaasaa galmaa'ee Andinet Park. as keessatti argamsiisa. Wanci innis kunoo asii magibiyaa sulultaadha isa sabbataan karaa galamu yoo jenne shawwa lixaa keessatti argama naannoon isaa bakka hawwata turizimii Oromiyaa keessa jiran keessaa barana qofaasaa kan yuuniskoo irratti galmaa'e. Yuuniskoo irratti kan galmaa'e eessatti argama bakka hawwati turizimii kun immoo eessadha? Ani akka kootti Haroo Wancii madeen fudhadha. Haroo Wancii akka Itoophiyaatti malee akka Oromiyaatti iyyuu wanti hin qabu. Yuuniskoo irratti galmaa'eera? Wanciin akkasumatti fudhadha. Maaliif beekamtii guddaa waan qabuuf bareedinni isaas hawwataadha. Hawwata turizimii fi tokkoffaadha yaaduu danda'u akka kootti tilmaamadha malee galmaa'uu isaallee waan hin beeku adda baafadhee hin qabu. Iddoo hawwata turizimii bara kana yuuniskoo irratti galmaa'e keessaa Oromiyaa keessaati. Maqaan isaa maaloodha? Hawwati turizimii galmaa'e kun immoo maal jedhama? Isa Baalee Gobbaa Baalee Gobbaatti fakkaata. Baalee Gobbaa? Sirreessi. Baalee Argobbaa Argobbaa. What the fuck? Paarkii Argobbaadha. Paarkii Argobbaa. Kan yuuniskoo irratti Oromiyaa keessaa. Atoo. Paarkii maalii ture? Hin arganne. Inna yaaluka. Ganaan sitti deebi'a. Maalidha? Paarkii bilisootaa dhageen ture garuu markaa madaalaa. Bilisootaa miti. Paarkii dhageen ture paarkii gaariiwwan Baaleeti. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a gaaffii gaafanneedhaa fi namoota gaafannee itti bohaarree gaafannee orri kaan argatanii orri kaan immoo akkasuma yaalaa turanii akkasuma nuunillee itti bohaaraa isinillee akkasuma itti bohaaraa akka turtan abdii qabna. Deebisaa olii wajjin ilaaluudhaa fi amma gulantaalee sirna gadaa meeqatu jirannee gaafannee turre isaanis maal irratti hundaa'u jennee akkasumallee gaafannee turre gulantaaleen sirna gadaa 8tu jira isaanillee umurii irratti hundaa'aniiti kan jiranii 8 isaanii keessaa dabballeedha. Dabballeen umurii irratti tokkooti kaasee amma 8tti kan jirudha. Akkasumas illee gaammee xiqqaa gaammee guddaadha. Kuusaa yuubaa doorii gadaa gadmoojjiidha. Isaan kanadha kan sirni gadaattiin gulantaaleen sirni gadaa ittiin jiranii. Akkasuma gaaffii keenya lammaffaanaan illee wee afaan Oromoo keessaa afoola gaafannee turre afoola keessaa wee hiphoo gaafannee hariyaan hin qaban utaalan hin dhaban jennee gaafannee turre akkasuma namooti baay'een deebii garaagaraa yaalaa turanii garuu deebiinsaa akkasuma gaaddidduu ture akkasuma gaaffii keenya lammaffaadhaan illee soba dhugaa fakkaatu jennee gaafannee turre namooti baay'ee akkasuma yaalaa turaniiru garuu sobi dhugaa fakkaatu yeroo baay'ee habjuudha habjuutu soba dhugaa fakkaata namooti baay'een illee gaaffii xinaa kana dhabaniiru gaaffii salphaa ture weelluu isaa inni biyya keenya keessatti sirbaa turre afaanota adda addaadhaani afaanota akka Araba, Arabikii, Somaaliyaa, Harar akkasuma Amaariffa afaan Oromoo kan sirbaa turre uummata biratti illee akkasuma jaallatamaa ture sirboota nu hojjete baay'eedha akkasuma lammiilee biyya biraa biratti illee akkasuma sirbisaa jaallatamaa ture nama kabajamaa uummati Oromoon ittiin qabdu akkasuma sirboota qabsoo akkasuma dinagdee barnoota illee kan sirbaa ture nama kabajamaadha. Gaaffii keenya arfaffaa fi isaadhumaadhaan paarkiiwwan hawwata turizimii Oromiyaa keessatti bara kana galmaa'anii yuuniskoo irratti gaafannee turre akkasuma namooti gaaffii garaagaraa yaalaa turanii orri kaan argachaa turanii wanciilleechaa turanii garuu paarkii biyyoolessa Baaleedha kan bara kana galmaa'e innis maal irratti hundaa'uudhaan volkaanoodhaa fi lafa gadi fagoodhaa fi gaarreewwanii fi duumessoota ciccitoo akkasumallee bineensota gosa adda addaa biyya keenya keessatti argachuu hin dandeenye kan akka jeedala diimtuu fa'aa achi keessatti argachuu dandeenyuudhaan akkasumallee lubbu qabeeyyii baay'eedhaaf qilleensi isaa mijataa kan ta'edha. Kanaaf bara kana yuuniskoo irratti kan galmaa'e gaarreewwan paarkiiwwan gaarreen Baaleetii jechuudha. Akkasumallee namoota baay'eedhaan kan jaallatamuufa kan hawwatamuudha biyyoota ollaaf illee bishaanonni achi keessatti argaman shananii biyyoota ollaaf Itoophiyaa ollaadhaa fi akkasumallee hin fayyadu jedhamee kan yaadameedha kan inni ittiin galmaa'e. Egaa daawwattoota kabajamtoota keenya qophii keenya irratti akka bohaartan akka gammaddan akka bashannantan abdii guddaa qabna.
torbee kana torbee hojii gaarii isiniif hawwina torbee gaarii isiniif haa ta'u jenna ani qopheessuudhaan kan isin wajjin ture Abaaboo Yoosef gama kaameraan Dabalaa Tollesaa torbeen kun torbee nagaa torbee jaalalaa torbee hojii isiniif haa ta'u nagaan tura.